Akkam jirtu daawwattoota keenya barreeffama gabaabaa ministeera deetaan ministeera nageenyaa obbo Taayyee Danda'a fuula Facebook irratti katabee qabannee dhiyaanneerra nu hordofaa. Sagalee nagaa sabaaf jecha kaleessa waadanuu dubban jechaas tarra waan akka biyyaatti itti gaabbinu baacaa raawwanne ammoo sun akka hin baafne yaa hubanne saniif TPLF daakuu qilleensa irratti faca'e sheexana hamaa mariif hin tolle jennee waliin araaramne waan jabaa seenaan sirritti yaadatu tolchine sagalee qawwee callisiisuun qalbii haadholii fi daa'imman Tigraay boqachiif walajjechaa obboleeyyanii oolchine qabeenya biyyaa bilaasha qisaasarraa hambifne baguma jechoota fofokkuu gaafa waraana gamaa gamanaa darban dhiisuun Piriitooriyaatti waadaa nagaa mallatteessin warra ajjechaaf barbaadaa baane baga hammannee dhungatuun badhaaf gaafas dhugumaan waan jabaa biyyaa fi ummataaf hojjanne ammoo akka lukoo sabaatti waa dhukkubsan ummati nu bakka buune ganna shan guutuu hin boqan gaafa inni nagaa bulchiinsaa fi jiruu dhabee ergaram ijaan argin booyaa fi aada isaa yadhageen duuba maaliif gidira haadholii fi daa'imman oromiyaatiif naatoo dhamne harka TPLF seexana jenneen hammeenya maaliif sabaaf jecha warra shanee jenneef fagottuu nagaa fudhuu rakkan Piriitooriyaa leellisaa maaliif Daarissalaam dhiif ummata Oromoo tuffanni moo dararama haawatii fi daa'imman Oromiyaa garaa jabaannee afaan obbolummaa TPLF lallabneen maaliif shanee jechuun hin dhiifne walajjechaan obboleeyyanii fi ergaramni haadha hiyyeessaa Oromiyaa jiru maaliif nu hin quuqne gaafa ida'amuu daandiin tolfamu deemsi durii dhiisuuf yakka kan Itoophiyaan nuti ijaaru gaara lagaa fi mukaaf otoo hin taane dhala namaaf xiyyeeffannoo kenniti jenna duuba maaliif duuti buqqaatii fi dararamni lammiilee haga xurii qeensaallee nutti hin dhaga'amne qajeeltoo kabaja lammiilee jennee hoo ni daganne moo duraanuu kijibaaf dubbanne moo lammii jechuun dallaala hattuu fi ilmaan jaraa qofa jechuu feene turtii keessa tana taajjame namni gaafa masqalaa gurri duude guyyuu iyyoo haa taphata gariin haala akkasii keessa jira fakkaata waan ganna sadii dura dubban cicciruun tiiktaakii irraa olii gadi buuta abaluu shanee fi wayyaaniin tokko jedheera jechuun raajeffata waan bishaan hin fuune waliin rakkata dubbiin jaraa sababoota lamaaf salphata tokko qajeeltoo nagaa fi araara irraa dhaabbata gaafa lolaa arrabsoon hafe walajjeesuun ni mudata gaafa araaraa ammoo nagaa har'aa fi hariiroo boruuf jecha waan darbe dhiifta seerri gumaa boruuf jecha dhugaa waliif galchanii kaleessa dhiisuu irratti fuulleffata kisaaraa waraanni kaabaa geessis sana mara dhiifnee warra seexanummaa himanne faan kan araaramne saniif natti fakkaata erga warra daakuu fi seexana jennee hammatuun nu hin dhibin obboleeyyan kaleessa shanee jennee faana dubbatuun maaliif nuti ulfaata dubbitu gaafata gama kaaniin ammoo keessa yaadichaatu wal dhiita ijoo dubbichaa tokkummaa oboo fi TPLF ilaallata warri dubbicha afarsu qabiyyee isaa hin hubanne fakkaata shanii fi wayyaaniin tokkuma ta'uu yoo amante akkamiin tokko faarsitee kaan abaarta harka wayyaanee hammatteen maaliif shanee waraanta afaan wayyaanee dhungatteen maaliif shanee abaarta garaan rakkoo haadholii fi daa'imman Tigraay rifate nagaa labsa gadadoo fi dubartii kichoolee Oromiyaatti maaliif jabaata ammoo qalbiin dubbii ganna shan dura gaafa lolaa dubbatame qotee baasuu hin dadhabin jecha torbaan darbe araaraa fi nagaaf lallabame arguu maaliif rakkata yoo silaa saba jaalatte araara lakkisaaf maaliif waraana leellifte gadadoo sabii fi hooggansi gara jalaa keessa jiru sirritti beekta garaa rakkate daba dhaadheessita gaafa tokko yoo lammiin garaa caalu hubatte ni dhiifta yaadamni sagantaa fi qajeeltoon barreeffanne dhugaa taanaan badhaadhinni nu caalu akka hin jirre isinuu ni beektan hanni ittiin bulinnaa fi shirri faallaa ida'amuuti jechuu kenna ni yaadattan dhugaa fi beekumsaan badhaadhina Itoophiyaa mirkaneessuuf waadaa seenne irratti ejjannoo hin raafamne qabaatuu keenya isinuu ragaa baatan gaafa rakkoo sana diinni nu caalaa si ajjeesuu barbaada jechuun humna guddaa nu eegsisaa baatan barri tarraan amala dhoksaan qabattan gadi baaftan saamicha dhaanichaa fi ajjechaa ittisuuf gatii baafne haareessitan orma caalaa roorroo fi gadadoo sabaatti hammeessitan hooggantoota gurguddoo
waa hubatanii fi sabaaf quuqama mara moggatti baaftan. Caasaa firaa hiriyaa diriirfatuun mirga sabaatiin taphattutti kaatan. Keessotti deemsi kun sirrii miti jennaan gowwaa siyaasni hin galiniif jettan. Qorannaa barsiifata hamaa aduwwiiti jechuun marii lagataa akka feetan taatan. Keessoo sabaa laaffisuu fi alaan diina baay'isuu tarsiimoo godhattan. Faayidaa hattuu fi yartuuti jechaa mirgi sabaa hin dhiitamin, tokkummaan hin diigamin, nagaan hin boora'in, maqaan saba guddaa hin xiqqaatin jennaan akka malee muufattan. Haguuggii ofirraa kaasuun eenyummaa dhugaa mul'ifattan. Waardiyaa duriyyee maqaa sabaa cabsuu eegdan nuuf waakattan. Yaaddoo isinitti himnaan nusi yanaajjeef jettan. Afaan nu cufuuf sana gootan. Haga namni isin beeke waan of beektan hin fakkaattan. Ariitii nama raajuun of geeddartan. Bara 2010 gaafa ajjechaa Mooyalee mormuun hidhamne jaal keenya jabaa sabaaf dubbatu jechaa ifaa fi dhoksaan nu leelliftan. Warra bara 2014 ajjechaa abbootii gadaa Karrayyuu mormu garuu ni diineffattan. Waan tokkicha irratti lama taatan. Waggaa 4 keessatti haga samii fi dachii ofumaa ofirraa fagaattan. Namis waan isin faana kute seetan. Otuma isinitti himnu nu wallaaltan. Akka garii waan garaaf jiraannu seetan. Sun mirga keessan waan ta'eef baga gootan. Garuu sagalee kaleessa du'a caalaa jibbitan maaliif har tiiktaakiir facaaftan. Gaafa yaamicha reefuu araaraaf godhame dhiisuun dubbii ganna 3 dur Shanee fi Wayyaaneen tokko jedhame dhaadhessitanii mee adaraa maaluma kiyyeessitan. Dhuguma nagaa irra waraanni obbolummaar diinummaa wayyuu amantamoo waa gootanii Shaneedha jechuu feetan. Dubbitu dhugaaf jecha isin odeeffata. Waan humni keessan hayyame maraa tolchuu ni dandeettan. Garuu kaayyoo jiru itti wareegnee dhugaa haadha hiyyeessaa fi nagaa sabaa dubbatu nu hin dhoowwitan. Sagalee keenyas obbolummaa marii fi araaraaf malee shiraa fi qumaara obboloota garaa dhiigaa wal dhangalaasisuu fi qe'ee sabaa hongeessuuf hin oolchitan. Sadarkaa amma geenyetti sabas diraamaadhaan hin gowwoomsitan. Waadaa gootota gurguddoo sabaaf wareegamaniitiif jecha ofirraa baanee dhugaa dubban. Qeerroo fi qarree 5,000 caalan warra gaafa jijjiiramaa sabaaf dabarsuuf jecha ofii darban yaadannee dabaa hattuu fi yartuun sabarratti raawwatu dhoksuu dinna. Qoosaaf hin qabsoomne sabaaf jecha jiruu keenya wareegna. Hattuu fi yartuu sabatti taphachiisuuf otoo hin taane karaa ijaarameen gaafii sabaa deebisuu fi faayidaa uummataa eeguuf badhaadhina seenna. Qabatamatti galmi keenya badhaadhina taanaan araaraa fi nagaatu karaadha. Rakkoo qe'ee keenyaa kan dhaale caba siyaasaa ta'uu addunyatu beeka. Caba siyaasaa ammoo marii malee waraanni hin fayyisu. Obboleeyyan wal nyaalchisuu milkii walooni fageessa malee hin dhiyeessu. Gaafa jijjiirama dhugaa araaraa fi nagatu qajeeltoo keenya jenna. Waan dura dubbanneef yoo amanamne guyyuu nagaa fi obbolummaa lallabuu malee faayidaa uummataatiif homtuu nagaa irra hin caalu. Maraafuu nagaa ammas nagaa